amma kan argamnu as handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannaa Yuunivarsiitii Kiiloo Afurii waraabbii diraamaa hiree waraabaatu jirru. Kun akkuma argitan qeerroon Oromoo uffata baankii Awaash uffataniiru. Pennaan keenya illee Awaash jedha. Yaadannoon keenya illee Awaash jedha. Kana kan goone immoo yeroo rakkisaa yeroo ulfaataa akka biyyaatti akka aartiitti yeroo ulfaataa yeroo ce'umsaa irra jirru kanatti aartiin Oromoo yeroo inni waan baay'eetiin gufuun isa mudate yeroo diraamaan hiree dhaabbate sabboontoonni jaalatamtoonni baankiin Awaash garuu habadan utuu nuti jirru diraamaan afaan Oromoo karaa irratti dhaabbachuu hin danda'u qarshii barbaadan nu gaafadhaa jechuudhaan deeggarsa guddaa nuuf godhanii ispoonsara sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan diraamaan kun uummata miiliyoona 50 bakka bu'ee diraamaa hojjetamaa jiru kana biratti akka inni darbuuf gahee mataa isaanii ba'aniitu jiru. Egaa kan kana galateeffachuu barbaanne yeroo ammaa kanatti mootummaan sirna Oromootiin gaggeeffamaa jiru kun karaa baay'ee rakkoon gurguddaa keessa waan jiruuf aartiin Oromoo rakkoo guddaa keessa seenee jira. Kun immoo kan inni ta'e mootummaan wantoota kan biraa irratti xiyyeeffachuudhaan gara aartiitti deebi'uudhaaf yeroo dheeraan itti fudhachuunsa deeggarsa dhabeeraa ta'us baankiin Awaash utuu nuti jirru rakkoo tokko keessa seenuu hin dandeessanii jabaadhaatii waan uummata kana madaala hojjedhaa malee hamma dhumaatti sin faana jiran jedhaniiru. Nutis baankii kanaa waliin hamma dhumaatti akka isaan wajjin dhaabbatan abdii guddaa qabna. Dargaggoonni iddoo kanatti argitan kun hundi isaanii miseensonni diraamaa hiree akkasumas kunoo mooraa Yuunivarsiitii Kiiloo Afurii keessa ogeessonni kaameraa tunafiin hundi isaanii uffata baankii Awaash uffatanii taatonni diraamaa hiree barreessaan daayirektarri hundumtuu kun iddoo kanatti argamanii jiru. Kanaaf baankii kana baay'ee galateeffanna. Biyya alaa kan jirtan karaa YouTube kan nu hordoftan karaa sooshaal miidiyaa kan nu daawwattan egaa baankiin kun sadarkaa biyya alaatti internaashinaali baay'ee beekamtii guddaa kan argateef misooma gurguddaa kan hojjetudha. Nutis dhaamsa inni aartii kanaaf godhe keessatti hundaa'uudhaan baankii kanatti fayyadamtanii sadarkaa guddaarra akka sadarkaa addunyaatti baankii sadarkaa argatu akka gootan nutis abdii guutuu qabna. Jaallattoonnii fi hordoftoonni diraamaa hiree marti keessan baankiin Awaash unu biraa gatii guddaa qaba. Deeggarsa guddaa nu godheera. Unuun deeggare jechuun immoo aartii Oromoo deeggare jechuudha. Aartii Oromoo jechuun immoo afaansaa eenyummaasaa isa waggoota hedduudhaaf lafeensaatti cabee dhiigni isaa dhangala'e jechuudha. Kanaaf baankiin Awaash baankii afaanii qofa osoo hin taane akka galaana guddichaa kan yaa'ee darbu magaala hundumaa kan misoomsu bishaanichi handhuura Oromiyaa qofa osoo hin taane addunyaa kan waliin ga'u waan ta'eef gara biyya fagoo kan jirtan biyya hambaa kan jirtan baankiin kun unuuf deeggarsa guddaa gochuudhaan isinis jijjiirraa gara biyya keessaatti ergitan hojiilee hundumaa keessatti baankii Awaashiin of gidduu akka gashattan kabaja guddaatiin diraamaan hireef piroodaakshiniin fiilmii leeqaa waamicha guddaa isinii dhiyeesseera. Galatooma. Baankiin Awaash. Baankiin Awaash. Baankiin Awaash. Baankiin Awaash. Dhalootaaf. Baankii keessan. Baankii. Baankiin Awaash gaachana aartii keenya.